Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii addaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa isinii dhiyaatu qophii addaa irraa keenyaan keessummaa qabnaa. Keessummaan keenya egaa kaampeenii Amaanee Badhaasoo jedhamu erga eegalamee iddoowwan adda addaatti sababa kaampeenitiif socho'aa jirtuuf bakkeedhuma jirturraa qabannee dhiyaannee jirra. Amaanee Badhaasoo feerraa kenna fudhattee sagantaa kanarratti waan argamteef hedduu galatoomne. Baga nagaan nu affeertan Zaak hedduu galatoomi. Hayyee mee gaafii dhuma jalqabaa egaa kaampeenii baay'ee OO'ee deemaa jira. Sagantaaleen adda addaa iddoo adda addaatti gaggeeffamaa jiru. Ammas osoo karaa irra jirtu dirqama uummanni koo kan na cinaa dhaabbatee kan na gargaaree kan kaampeenii kana waliin kaampeen godhaa jirra. Waliin filannoo kanaaf fiigaa jirra. Uummanni waliif fiigaa jirru kun update yeroo yeroodhaan waan ta'u odeeffannoo argachuudhaaf mirga qaba jechuun ammas sagantaa kana saffisaan goone. Mee maaltu jira kaampeenii Amaanee akkamitti deemaa jira jedhanii warra gaafataniif Amaanee biraa updatein waliigalaa jiru maalidha? Galatoomi gaafii bareedaadha. Duraan dursee namoota qofa osoo hin ta'in uummata keenya hawaasa Oromoo hawaasa Minnesota, hawaasa districtii afurii, sabaaf sablammoota, progressives, namni martinuu kaayoo keenya kaayoo uummataatitti amanee processii kana hunda irratti hirmaate galateeffachuu fedha. Akkuma ati beektu abbootii amantaa, hooggantoota hawaasa keenyaa hundaayyuu baay'ee galateeffachuu qabaa. Maaliifi bakka kanaayyuu namni baay'eetu hin danda'amu ka jedhu challenge baay'eetu nu mudate. Garuu challenge san hunda irra darbinee successii hagamma arganne namni tanaan dura dorgome argatee hin beeku. Kanaafuu deeggarsitoota keenya haa galatoomanii haa ulfaatan jechuu fedhaa duraan dursee. Itti aanee immoo kaakasiin processiin isaa bareeda ture. Nama 2,900 irratti hirmaatee tanaan dura namni candidate tokkoof yookiin barcuma kaangiresiif nama dorgomuuf namni hagasii bahee hin beeku. So seenaa guddaa mirkaneessine akkuma ati beektu 7 hafaa ture. 7 san keessatti waan baay'ee dalannee namni balbala dha'ee nama dubbisee halkanii guyyaa social media irratti waan baay'ee godhe jechuudha. Kuni mo'annaa kaampeenii keenya qofa osoo hin ta'in mo'annaa hawaasa hundaati. 7 keessatti waan baay'ee dalannee. So kaakasii kana yoo irratti hirmaannu nutu qabaa ture namoota baay'ee jechuudha. Ka Amaanee for Congress isiif kaakas processii kana irratti hirmaataa jira kan jedhu. Processiin isaa achitti dhaabbatu namoota 2,900 yookiin namoota undecided nama baay'eetu kaakasii irratti hirmaata. Ka kaampeenii tokkoof irratti hirmaatu illee jira. Ka addaan hin baasnee ammas nama filadhu hin himne ka jedhutu baay'eetu jira. So namoonni sun martinii walitti qabamee harka 50 filatama. Akka carraati jechuu maaliifi processiin kun online waan ta'eef. Tanaan dura by the way kaakasii irratti hirmaattu qaamaan deemteetiin nama kam akka deeggartu addaan baastaa nama kam akka deeggartu warra members of the Democratic Party wajjin haasofta. Garuu kun online waan ta'eef namni martinuu irratti hirmaate akka carraa ta'eetiin hin filatamne. Garuu namoonni filataman itti bilbileerra tiimiin keenya samma itti bilbilaa jira. Namoonni delegatii ta'e kuni steppii lammaffaa irra darbaa jira. Steppii lammaffaan suni convention, Senate District Convention jedha. So, steppii lammaffaa irra jira namoota filataman itti bilbileetiin akka qaamaan guyyaa adda addaatti Senate Districtii jira conventionii irratti hirmaatan irratti dalagaa jira. Mee Amaanee kaakasii kana filannoon kaakasii kana godhamee namni haganaa kun yeroo jalqabaatiif itti hirmaatee akkan dhagahetti kaakasiin nambarri hagasii namni yoo filannoo irratti hirmaatu distriktii san qofaaf oduu hin ta'in piroosesima kaakasii saniif waan guddaadha. Hirmaannaan akkasii akkamitti dhufuu danda'e? Uummanni keenya akkasiin lakkoofsa hagasiitiin akkamitti hirmaachuu danda'e? Gara fuulduraattis barumsa waan irraa ta'uuf waan akkamtu irratti hojjetamee gara fuulduraatiif barumsa akkamirraa argattan filannoo guyyaa kaakasii sanarraa? Listen, Zach, waggaa 12 waliin waggaa kaampeenii irra dalaguu jalqabee state of Minnesota keessatti waan akkanaa argee hin beeku.
wanti ani irratti hirmaadhee fi congressional campaign kana ummatatu qophaa'e, ummatatu jijjiirama fedhe, ummatatu kaayoo keenya kanatti amane. Namni ummanni kaayoo tokkotti amannaan hin bahaa, manan taa'u, ofiyyuu dhufeetiin haala kamiin si deeggarre jedhaa. Hawaasni keenya, miidiyaan keenya, every week torbeen waa'ee campaign keenyaa haasaa ture. Sun ummata kaasee hamilee ummatatti dabalee akkuma ati beektu abbootii amantaa namoonni Oromoo community waggaa baay'eef bira dhaabbateetiin waggaa baay'eef ijaare martinuu namooleen single moms ijoollee ofii oofisa keenya fiddeetiin ijoolleen jaraa umrii 14 telefoonaan namatti bilbilaa turte. Tanaan dura argeen beeku dhugaa namoonni doktora ta'e nursii ta'e ofii fudhatee guyyaa san especially guyyaa lamatu hafaa ture kaakasiin dhumatuuf. Warri doktora ta'e, warri nursii ta'e, ofii fudhatee osoo manni rakkatu campaign kanaaf bilbilee balbala dha'aa ture. So, ummatatu kana hunda godhe jechuun nama tokko miti, nama lamaa miti, hawaasa hundaa, ummata hundaa, sabaaf sablammoota. Garuu irra guddinna hawaasni keenya specifically campaign kanarraa urga guyyaa tokkoffaarraa hin dorgoma jedheen sibiraa namnu, sibira dhaabbannaa, ijoollee keenya bira dhaabbannaa, kaayoo keenya bira dhaabbannaa. Maaliifi kun barnoota haala ummata keenyaati. Ummata keenya keessatti kaayoo ummataaf dhaabbatu, siyaasaa ummataaf dhaabbatu biraafne hin beeknu. Nu qofa osoo hin ta'in namoota baay'ee ka dorgome nama hawaasa Sumaalee ta'e, Mangii ta'e, Ameerikaa adda addaa sabaaf sablammoota ta'e. Yoo ati kaayoo ummataaf qabaatte namni hawaasa keenyaa irratti hirmaata. Garuu kun keenya ta'e, campaign ummata keenyaa ta'e. Deeggarsi baay'een kan duubaa jiraatu akkuma ati beektu financially waan hundaan ummata keenyatu bakka kanaan ga'e. So qooda guddaa fudhatanii jiru. Qooda santu bakka kanaan nu ga'e seenaa mirkaneessineerra amma seenaan kan sadaffaa nu mirkaneessuu qabnu mo'anneetiin Washington DC deemnee ajandaa ummataa bakkaan ga'u. Egaa sagantaa addaatiif atis Washington DC jirtaa achumaan karaa kana akka deddeebitu akka ta'u abdii guddaan qaba. Mee gara gaafii itti aanutti haa deemnu. Egaa Processiin hanga ammaa deemame kana fakkaataa achievementiin processii kana keessatti godhame yookaan adeemsa kana keessatti wantoonni argaman gaazexaaleen local politikaa siyaasa Ameerikaa irratti locally barreessan kanneen akka Star Tribune fi gaazexaaleen idil addunyaa garagaraas district 4 kanaan dura wal dorgommii argeen beenne arguuf deema kan jedhu qabatanii bahanii jiru. Gaazexaan akka Intercept faa kan dura turtii goone keessatti ilaallee jirra. Mee amma booda maaltu hafee waan hafe kana milkeessuudhaaf tattaaffiin uummanni hagammaa hirmaate kana irratti maaltu dabaluun eegama? Egaa maaraatoonidha dorgommiin kuni. Maaraatooniin fiiganii kiiloomeetira 40 gahuudhaaf kiiloomeetirri 2 yeroo hafu yoo dhaabbatte adeemsaati kiiloomeetira 40 fiigde saniin evaluate godhamtu. Evaluationiin hanga laayina dhumaa san kuttee dabartutti keessa ta'a waan ta'eef tattaaffiin carraaqqiin uummanni keenya hagammaa godhe kun akka bu'a qabeessa gahuuf processiin amma hafee jiru maal fakkaataa? Processii hafe kanaaf immoo ummata keenyarraa maaltu eegamaa? Ummata keenya bira immoo bifa waan irraa eegamu dhaqqabsiisuudhaaf maal dalagaa jira kaampeenin Amaanee ka jedhu taaceenu? Hayyee gaafii bareeda. Processii sadiitu hafe. Ka itti aanu Senate District Convention akkuma namni beekuu qabu yookiin beeku Congressional Districtiin 4 Senate Districtii 11 qaba. So steppiin lammaffaa namoota filatame keessaa Senate District Convention irratti hirmaachuu qaba. Guyyaa adda addaa tokko Maarchii 26 ka itti aanu Maarchii 27 actually Senate Districtii 5 qabnaa guyyama san keessa jechuun tokko sa'aatii baay'ee waan ta'eef bakka tokkoon dhaqaa achiin deemee tiimii kiyya wajjin bakka biraan dhaqaa. Garuu itti aanus April illee jira, April 2nd 4. So steppiin ka itti aanu Senate District Convention namoonni delegatii ta'e silkii keenya kaasuu qabaa. Tiimii keenya wajjin haasa'uu qabaa. Location illee gana addaan baasanii garuu so kun amma waan private ta'e jechuudha. Warra delegatii keenya wajjin haasofnaa namoota ammas itti yaadaa jirus wajjin haasofnaa maaliifi Senate District Conventionii sanis ammas nama filatamutu jira. Akka carraa ta'eetiin namoota qaamaan dhufe qofatu filatamuu danda'a. Steppii lammaffaa. Steppiin sadaffaa
kakaakasii kana keessatti May 15. So guyyaa kana namni martinuu qabachuu qaba. May 15 namni tokko yookiin Amaanee Badhaasoo yookiin Barry McCollum eenyutu harka 60% argatee Democratic Party endorsement argata jechuudha. Democratic Party endorsement argachuun nuuf akkuma namni beeku qabu humna guddaa ta'aa maalii fi nu'u miti ka oofisa waggaa 22 ture waan haaraa taaneef itti aanee immoo hin danda'ama seenaa Ameerikaa keessatti hin ta'in tanaan dura nama waggaa 22 achi ture endorsementii jararraa fudhannee argachuu jechuun waan guddaadha. It's huge. So saniif hin feenaa Maarchii 15 addaan baasaa namni sana district conventionii dhaqee qofatu achi dhaquu danda'a. Huge. Itti aanee immoo tiimiin keenya wanti irra qophaa'aa jiru Augustii 9tti primary kennatu jira. Primary san namni registering ta'in ka districtii 4 keessa jiraatu registering godhu qaba. Votii godhuuf qophaa'uu qaba. Maaliifi humni democracy nuti irraa haasofnu kuni kan uummanni nama tokko filateetiin nama san Washington DC erguu hin danda'a ka jedhu. Democracy nuuf especially nama campaign baay'ee keessa dalagee fi especially san ECU nama democracytti amanuuf Augustii uummanni martinuu bayeetiin nama fedhe filata jechuudha. So filannoo saniif door knock volunteer namni martinuu websaayitii keenya seeneetiin akka registerii godhuu maaliif informationii hundaa nama registerii godhatu argachuu danda'a. Namni baay'een maaliif updateii nuuf hin kennine maaliif bakka kam akka jirtan nutti himne ka jedhu doneetii godhaa updateii isiniif arginaa. Websaayitii keenya dhaqaa first and last name emailii keessan nambara keessan nuuf kennaa. Updateii torbaaniin isiniif kenninaa. Sana district conventioniif haa qophoofnu. Endorsementii kan argachuuf haa qophoofnu. Votii godhuuf haa qophoofnu. Deeggarsa baay'ee nu barbaachisaa garuu seenaa galmeessineerraa mirkaneessineerraa wajjin akka dhalattuu baadiyyaa Oromiyaa Washington DC Congressii akka arginu shakkii takka illee hin qabnu garuu akkuma ta'etti kun marathon we have to sprint dalagaa irratti dalanneetiin agarsiisuu qabna ammas agarsiifne itti haafufnu jechuu fedha. Great. Amaane mee gara gaafii dhumaatti deemaa jira. Egaa websaayitiin Amaane for Congress updateewwan wantoota amma miidiyaa irratti haasa'aa jirru kana yeroo yeroodhaan wantootni uumaman martinu websaayitii kanarratti updatein hin jira. Donationinis karaadhuma websaayitii kanaa godhama. Websaayitii Amaane for Congress kanarratti jechuudha. Websaayitii kanarra deemanii odeeffannoowwan adda addaa akka argatanii fi wantoonni websaayitii kanarratti yeroo yeroodhaan update godhan odeeffannoos akka argatan doneetis akka godhan mee odeeffannoowwanii fi karaan ittiin gumaachan kan websaayitii kanarra jiru waan muraasa tokko namoota nu hordofaa jiraniif ibsinee gara gaafii dhumaatti hin ce'a. Hayyee Zaak biyya kana keessatti yeroo dorgommii kanarratti jalqabu humna hawaasa keenyatti amanee humna hawaasa Minnesootatti amanee humna lammii Ameerikaatitti amanee maaliifi qophaa'ee jira namni jijjiiraman fedha. Yeroo baay'ee nama Washington DC'tti arginu nama warra corporationiif intrustii adda addaaf dalagu ani qarshii takkas warra corporationii irraa yookiin intrustii adda addaa irraa fudhadhu jedheetiin uummanummaan naa gumaachee achi gaa jedhee kun dhaabbachuun qabu. Budgeting campaignii keenyaa miliyoonaa olii miliyoona san immoo namni 800 qofa godhuu hin danda'u. Namni kumni baay'ee godhuu barbaachisaa. So akka doneetii gootan amaneforcongress.com achi dhaqaatiin doneetii godhaa nu gumaacha keessanitu akka seenaa mirkaneessinu godhaa. So amaneforcongress.com/donate yoo 5,800 doneetii godhuu feetan doneetii godhuu hin dandeessan. Yoo 100 doneetii godhuu feetan doneetii godhuu hin dandeessan. Monthly ji'aan deemuu qaba deeggarsi kuni. Torbaaniin deemuu qaba deeggarsi kuni. Guyyaan deemuu qaba deeggarsi kuni. Humni keenya lafarra jira. Kaayoon keenya uummanni fudhateera. Uummanni qophaa'eera. Challenging keenya donationii makanaa. Please adaraa nurraa hin dhaabinaa. Doneetii godhaa jechuu fedha. Great. Egaa kana jennee booda egaa gara gaafiisa dhumaattiin deemaa. Egaa processii kana hunda keessa dabarree guyyaa dorgommii murteeffame akka injifannoon dhufe yookaan immoo seenaa keessatti jijjiiramni guddaan
siyaasa Oromoo keessattuu diiyaaspooraa keessatti warra argamnu keessatti ta'ee jennee egaa adeemsa kana hunda deemnee dhumarratti ergaan keessattuu ijoollee Oromootiif kanneen kaayyoo biyya kanatti dhalatanii biyya kanatti guddatanii biyya baqaarraa dhufanii gama adda addaatiin American Dream jedhamu achiif godhuudhaaf asii achi olii gadi fiigaa jiraniif ergaan ijoollee Oromoo fulduratti akka amaaneetti baanee koongiresiif dorgomuu barbaanna, seeneetiif dorgomuu barbaanna, school board ta'uu barbaanna, city council ta'uu barbaanna warroota jedhaniif already obbo Tashitee Waaqos city councilii as Brooklyn Minnesota keessatti Brooklyn Park Minnesota keessatti dorgomaa jiru gama adda addaatiin kaka'umsi jiru ammarraayyuu mul'ataa jira ergaan dhaloota kanaa qabdu maalidha dhumarratti kun na hafee kana jedhamuu qabaa waan hagammaa gaafii deebii goone keessatti dhimmi kun hin kaane kan jedhus walitti dabaletii kanaan haa guduunfinu amaane. Tole. Duraan dursee namni martinuun beeka jedheetiin yaada nuti ijoollee gadaati. Democracy kun nuuf haarayaa miti. Nu ka democracy Ameerikaa qofa osoo hin ta'in addunyaa irratti jabeesseetiin humneessee duuba dhaabbatee yookiin afoo dhaabbatee ummata addunyaaf example guddaa ka godhuu danda'u ummata keenya. Nutu democracy beekaa ijoollee gadaati. So kanaafuu ka dorgomuu fedhu city council ta'ee, state house ta'ee, state senate ta'ee, congressii ta'ee, presidentii ta'ee akka ufitti amanan san fedha maaliif yeroo baay'ee kaampeenii kana hojii qabu hin danda'amus nama baay'eetu naan jedhe so osoo ufitti amanuu dhiisee osoo ufitti namanini an bakka kanan ga'u hawaasni keenya osoo ufitti namanini kaayoo keenyatti namanini bakka kanan geenyu so tokkoffaa wanti an jedhu fedha ufitti amana wanti isin hin dandeenye takkallee hin jiru usually siyaasaa keessatti akka nama adda addaa keessaa hambisan hin danda'amu jedhan. By the way, it's political strategy ninu akkamitti nama rakkate kana keessaa hambista yoo jedhu hin danda'amu siin jedhan. Agarsiifneerra akka danda'amu ani dhalattuu baadiyaa Oromiyaati refugee ture baqattuu ture rakkoo baay'ee keessa darbee bakka kana ga'ee imagine ijoolleen generationii amma ta biyya kanatti dhalattee kaadhaaf abbaan deeggarsa baay'ee kennuufi kaadhaaf abbaan waan jarri fedhan yookiin waan jarra barbaachisu hunda kennuufi Congressii dhiisanii presidentii ta'uu hin danda'an. United States Supreme Court seenuu hin danda'an. Yeah, so ana caalaa dalaguu hin danda'an. Ana caalaa seenaa galmeessuu hin danda'an. So akka ana taran fedhaa, akka ofitti amanan fedhaa, yoo barbaachise immoo ana dubbisuu hin danda'anii haala kamiin challenge kamirra darbitee bakka kana geettan ka jedhan itti aanee immoo dorgommiin kiyya balbala baneera. Dorgommiin keenya balbala baneera. Hawaasa keenya akkuma ta'etti Tashiteelleen fi dorgommiirra jira. Kuni garuu asitti hin dhaabbatu. Akka an yaadutti itti fufaa Minnesota osoo hin ta'in Ameerikaa hunda keessattuu addunyaa keessa hundattuu akka ijoollee abbaa gadaa democracy defendii godhuu bira dhaabbatu ummataan Oromummaan maal akka ta'e yoo namni tokko hogganu value of Oromummaa kana nama hundaaf dhaabbatu kan nama hundatti amanu ka kaayoo ummatatti amanu kana hundaayyuu addunyatti mul'isuu qabna agarsiisuu qabna example kana addunyaan yeroo amma rakkoo kana keessa jiru hin barbaachisa so ufitti amannu fuuldura adeemnu amaanee badhaasoo taraa jechuun ni fedha. Great hedduu galatoomii egaa Seattle Seatac irratti City Councilii obbo Taakkala Goobanaa qabna kana dura Professor Muhammad Bajabal Tahiroo seeneetiidhaaf yaalii taasisanii turanii amaaneen ammas koongiresiidhaaf itti jirti asiin obbo Tashitee Waaqoo City Counciliidhaaf dorgomaa jiru bakka adda addaatti tattaaffiin adda addaa taasifame chaalenjiin warri Minnesota steetota Ameerikaa adda addaa keessa jiraniif dhiyeessu warri Seattle warri Portland warri Colorado nambara huge ta'e qabduu siyaasa lookaalii irratti waan hedduu influensii guddaa gochuu dandeettu kanatti akka jajjabaattaniin ergaa kenna hundaa amaanee badhaasoo bakka jirturraa karaarra osoo deemaa jirtu uummanni kiyya abdeetii waan deemaa jiru beekuu qaba jettee sagantaa kanarratti waan dhihaatteef hedduu galatoomin jedhaa milkaayin jedha. Galatoomi Zaak actually waan namaffaa tokko isiniif jechuu fedhe akkuma ati beektu barcumaan kuni kaangirasii barcumaa federaalaati. Dorgommii kana keessatti yookiin miliyoona 10 ba'a yookiin miliyoona 5 ba'a yookiin miliyoona 2 ba'a.
hin beeknu garuu qophaa'uu qabna. Kanaafuu namni akka dhalattuu baadiyyaa Oromiyaa Washington DC erguu fedhu barbaadu amma kanatti amaneforcongress.com/donate clickii godhee akka doneetii nu godhan akka doneetii godhan sanima jechuu fedhe ulfaadhu galatoomi. Hayyee hedduu galatoomi. Hayyee. Egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qophiin yookaan turtiin Amaanee badhaasa wajjin goone kana fakkaataa dorgommiin kaangiresii akkuma itti fufetti jira piroosesiiwwan adda addaatu jira. Prosesii kana dhumarratti mo'achuun kan danda'amu dandeettii nama sanaa nama dorgomaa jiru qofa odoo hin taane gama adda addaatiin maallaqa guddaa gaafata dorgommiin Ameerikaa kanarratti akka hirmaattan waamicha jedhu Amaaneen kan dhiyeessite. Sanaa fi prosesiiwwan amma booda jiru irratti hirmaannaan keessan akkam fakkaachuu danda'a kan jedhu irratti kan dhiyeessite. Amaanee wajjin abdeetiin adda addaa yoo dhufu turtii waliin godhuu itti fufnaa waan nu hordoftaniif waan nu wajjin turtaniif hedduu galatoomaa qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork biroo wajjin turtii gaarii akka qabaattan hawwaa sagantaa keenya kanumaan xumurraa. Egaa waggaan 8ffaan OMN kabajamaa jira. Waggaan 8ffaan gizee kabajamu immoo miidiyaalee namaaf sagalee ta'u qofa odoo hin taane miidiyaan sagalee namaa dhageessisuu barbaachisaa waan ta'eef OMN cinaa dhaabbachuu, OMN deeggaruu, OMN utubuu, OMN akkuma Jawaar Mohammad gaafa eebbaa sana jedhe biqiltuu dhaabame kana bishaan obaaftanii guddisuun dirqama keessan akkuma jedhame sana OMN cinaas akka dhaabbattan kan jedhu asumaan waamicha dhiyeessinaa. Qophiin keenya har'aa kanumaan xumuramaa. Qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork biroo wajjin turtii gaarii qabaadhaa jedha. Kanumaan raawwadha.